Keenya akkam ooltanii akkam sa'aatii kana geechanii jirra jirtu isiniin jedha jira. Isaa fi mee waan ani qabadhee dhiyaadhe ibsa isinii godhaanis mee anis har'a jechuudha guyyaa har'aa haadha miliyoon jechuudha waame tanaan kara suudii kana gara galaanaatti irraan jechuudha bishaan irraanaan alan deemaa jedhee tanaan ittiin mari'adhamee maal akka ishiin naan jettu hagama deemnaan jetti immoo hafi naan jetti immoo maal akka jettu mee walumaan laallaa asirratti nu dhaggeeffattu isiniin jedha dhaggeeffattoota keenya. Amma mee ishii dubbisee tanaan waan ishiin maal akka jettu ittiin mari'adhu jechuudha. Raankiin godhaa kanan waan ishiin jettu walumaan laalla. Mee amma wanni isin mari'achuu barbaade amma anis jechuudha fakkeenyaaf keeyoo fudhan fakkeenyaaf ala turtee dhuftee waan aga humni kee hojjetu waan aga karoora keetii hunda waan xaartee hojjettee dhuftee kaniin ani xiqqoo wanni yaade wanni karoorsee jechuudha. Samuun allee sitti ani madheetu waan suutumaa sitti man jedhaa ofii qanumaan amma mee ijoollee baay'ee har'a nagee hiriyoonni samuun wajjin ture. Ijoollee baay'ee beektaa gara galaanaatirraa suudii nama baay'ee deema. Ijoollee baay'ee suudii irraan deemaara. Amma ani taraa kee deemee tanaan mee aga waggaa lamaa wayii hojjedhadhee tanaan. Deemu. Suudii. Yoom waan akkanaa yaaddeet. Jechuun mee hiriyoota kiyya baay'ee deemee beektaa waggaa daalee har'a faana nan arga. Annaa dabalee. Eenyu fa'aa deemee namni deeme. Namni deemee. Har'a ijoollee baay'eedha. Balaa hin jedhan tokko fa'aa beektaa mucaa tokko akkatti hin beektu. Amma achan deemee tanaa amma ijoollee baay'ee amma godhanii ijoolleen baay'ee warri dhiiraa deemanii edaa warri dhiiratu baay'ee deema. Kan deemu. Atarra argite. Jechuun hanga gara galaanaa kanarraan kaa ijoollee amma waggaa akkanaa jedhan dura soba seeyyu. Galaanarraan akkamitti deeman jedhe. Gara galaanarraan baay'ee deema ijoollee baay'ee deema naan jedhanii natti himanii handi amma oduun deemee baqa waggaa lamaan tana jedheetu isheenis waan hanqatee hojjetan itti daddaballee isinis agarsiif qe'ee ilaaltu anis immoo deemee waan hojjetamu baal isin ittiin hojjettu jechuudha. Yaada takkaa yaaddeen beekne yaaddee maal jechuudha. Maal isin waan abichaa ta'e moora kun namoota baay'ee deema. Maalati wanna namni hojjete hunduma hojjetta yoo namni illee of ajjeesta. Jechuun ajjeechaa oduu ta'e maal hojjetti deema namni waan immoo baduurraa hin deebi'a malee itti deema. Kun immoo jijjiiruu galaanarraan akkamitti deemtaree fakkeenyaaf paaspoortii tokko hin baafan. Isteetuma olkaateetuma gaa oduu paaspoortii hin qabaatiin galaanarraan deemtee fakkeenyaaf osoo achi geessee achitti paaspoortii malee hojii galuu dhabuu dandeessa. Akkamitti deemta immoo achi gahuu keeti maaliin beektu? Amma namoota baay'eetu achi ta'uu maaliin beekta silaa galaanarraan deemuu malee biyya arabaa akka ta'e suudii akka ta'e siigalemu. Amma kan ijoollee baay'ee warri hojjechiisee achi waamaa jiru ijoollee baay'eedhaan akkasitti deemaa jiru. Achitti waggaa haati nama qabdaa achi. Achi nama jira namni ijoollee wayii goddanyaadhaan kan dura turanii isaan turan. Isaan amma wanni jedhanii homaa rakkoon jiru gootu waggaa lama. Paaspoortiin malee hin danda'amu kun akkamitti deema harree warri deema akkamitti deema. Paaspoortii irraan qaba paaspoortii. Moo achitti hojjechiisanii hin danda'amu achitti hojjechiisanii namni hojjechiisa. Beeku ani waan an beeku hin qabuuti garuu waan qoosaa hartu natti fakkaata. Dhugumaan dubbachaa irra qoosaa miti. Waan deemtare. Maali kun ani ruuftaan moo nan deema ammaa fi anillee har'a deemee tanan mee Addis Ababa ijoollee hin jirti achirraan bakka hunda dheetu siniifan dawwala. Maal asitti hojii maal taatee deemta asitti hojii dhabdumuu rakkinni ati deemtuuf maal hojiin asoo guutu biyya namaa keessatti rakkoo baay'ee jira sanuu galaanarraa yookaan achi gahuu dandeessu yookaan dhabuu dandeessu. Maali yoo dhabame asitti hojjettu yoo dhabame hin deemu yoo argame hin hojjetu maa rakkoo qaba hojiin asii immoo akka achitti immoo xiqqoo kaa ati saala naannoo magaalaa jiru sitti fakkaata malee maan namni kamiyyuu noo hojjete si jammara maal dhabdeeti kan deemtu yoo ta'e illee duraan yeroo rakkina keessa jiru san yeroo bakka manaa hin qabne san yeroo mana hin qabne sana yeroo gibbii warra keetii keessatti jiraattu sana yoo ta'e akkas amma maal dhabdee sa'aatii kanatti kan deemtu. Maal si jammarati waan akkanatu yaaddeen beektu akkamitti waan akkanaa yaaddeeta. Ana mana waan biraatiif amma waan
amma hojjetamee amma wanni baay'eedha wanni nama hafu manni immoo takkaan dhumatu beekaman na ulaagaalee Akkaan baay'ee haadhumachuu baatu maa waggaa kudhan keenya waggaa kudhan nahoon taayoo as keessa maan rakkoo qabu alangaleen malee. Silaa dabalatu waggaa lama gami waggaa lama osoo nuti dheedhe yaani waggaa lama qofa. Ani hin barbaadu kaawoo hajaa dhimma biraatu kan deema jette malee deemu malee hajaa kiyyaaf taanani ani wanti si oofu tokkollee hin jiru jechuudha. Hajaa mana kiyyaa taanan ani mana kiyya asittuu hojjechaa waan jiruun mana keenya sirreeffachuu hin dandeenya wanti nu dhoobu hin jiru dhiigalee atis hojii qabda hin hojjechaa jirta anis amma naa danda'ame waan naa danda'ame nan hojjedha asumatti hojjennee mana keenya bareeffachuu hin dandeenya jechuudha. Yoo fudhatte waggaa tokko fudhatti jechuudha manni kun sirraa'u kanaa jettee bahaararraan duuteef jiraatte osoo hin beekin osoo waan takkaayyuu hin beekin hin deemtu jammar immoo deemuufillee hin karoorsine sababni ati kana naan jettuufis naaf hin galle taariiti walee si yaamara jechuudha. Turte tuni ijoolleen erga deemte amma waggaa sadaffaa eegalaniiru. Shamarri maal na waamtani maatii ishii isaanii maattaani ishii beeka bakka ishiin jirtuun beekan biyya ishii. Beeku yaada akkanaa kanaan dura naa dhiyeessiteetis hin beektu. Jechuun kanaan dura maalis hin jedhe ani Dubaayii dhiirota hin barbaadu siin jenne Dubaayii dhiirota hin barbaadu paaspoortii galmaa'ee paaspoortii fudhadhu siin jenne siin jedhe. Isa sanuyyuu osoo haalli siif hin mijatin osoo paaspoortii fudhatin haftee mitiire kanaafuu immoo amma maantu galaanarraa si kaasee martu hojjennaa akka kootti akkasii yoo haala yaada biraatiif waan deemtu qabaatte haala akka ani saafiitti ani yaada biraatiif miti ani akkatti wallaalee jedhu bakka wanni kun erga deemanii ijoolleen baay'ee deemtee baay'eetu jira baay'ee keessa galee ijoolleen deemtee abbaa makiinaa taatee kaan taatee waan baay'ee hojjetan kanneen yoo ilaalan waggaa lamaan tun argan namni kun waggaa 4 5 6 7 tun ta'a anis waggaa lamaan tana oduun deeme ijoolleen tun niin deemte waggaa lamaan tana deemee too oduun deebi'e anan jedhanii siin maree waggaa lamaatti tana oduun haayee amtoo deemee ani barbaadu ani akka deemtus hin barbaadu yaanni kun isaanaaf haaramu. Maaliif ani hanga har'aatti dhugaa naannoo keenya dhiira deemee dhiirumatu biyya arabaa jiru naannoo keenya argee hin beeku. Sanumattuu naannoon keenya yoo shamarre deeman ala malee dhiironni kan deeman hin argine ani kanaafuu ani yaanni kunis naaf haaraa ani haadha keeti ani garuu deemsiin jedhee tirresiif hin heeyyamu ana ammoo booda asumatti hojjennee wajjin waan fixuu qabnu wajjin fixuudha malee. Amarraan jammartee waa'ee akkanaa ani beekuu siin jedha kun. Deemee jetta kaatan. Akkamitti atuu yaada akkanaa yaaddee tandaraan dura hin yaadne tandaraan dura hin yaadne akkamitti yaadde. Maaliif maaltu sitti badee deemta immoo bishaan irra. Jireenya yoo sitti baddee biyya keessattuu yoo baddee soo toltes biyyuma ofii naa wayya malee gana galaanarraan ka'ee tarii achi gahuu dhabuu dandeessa tarii. Hari kan carraan isaanii godhee fi achi ga'anii hojjetatanii eeyyan. Ani immoo akka nama sanii tan ta'a yoo jette immoo akka biruu sirbaa morma hin galisaadha. Akkamitti kan ta'e deemu taate. Ani kan jiru sanaaf malee jiru sana jijjiirradha. Jiruun maal ta'e jiruun wanti ta'e hin jiru. Jiruun akka abbaan itti jiraatu akka keenyatti jiraachaa jirraa miti reenu. Akka keenyatti erga jiraanne maalidha? Akka namaatti atama fakkeenya bebeluun of jijjiiree anis ka'e deeme tanan bahaa irraan deeme bishaan irraan deeme yoo nyaatame waan jiraadhes jiraadhe hin hojjetu jechuudha. Osoo duraan ta'e gaariidha lafa osoo yeroo duraanii ta'e jedhamee deemuu hin danda'ama. Ani hin beeku. Akka jetta bakka nama qabeen nan deemee taasisaa. Nagaggeessii deemi ani fakkeenyaaf kaayyoo kiyya na qabdi paaspoortii baasee hin deemu paaspoortii baasee taa'an jiru ana maaliif hin deemtu naan jette ani nan deema sana booda mucaanis warra biratti haa deebi'u jechuun faati kan ta'u kan mucaa gattee deemuu hin dandeessu mucaan kophaa ta'a akkasii mucaa maarree bakkuma dura taa'u ta'a erga akkasii anis nan deema akkamitti ree ani amma atin deemta ani maaliin godhaasi
Isheeti deeme anis nam deema akkasitti lamaan inni yoo ta'e natti fakkaata garuu ani hin beeku siin jedha. Qe'een immoo kophaa ta'a akkasitti soo deeman eegatanii maatiin immoo kophaa ta'a isin immoo waggaa lamaan tana onnoo ittee silaa shaggaadha. Carraaqsi qabe kaan carraaqsi qabame. Waan meeqa jira osoo namni abbaa makiinaa waggaa lamatti tu silaa osoo. Abbaa makiinaa ni maaliif an waggaa 5 taa'ee abbaa makiinaan ta'e. Damuun guddaadha keenya. Keenya guddaadha damuun. Warra suudiin bennitti natti hin taane. Ara akkami kafattiin jedhanii kana nageen kaa jedhanii nageen moorree maa jedhanii yoo fakkeenyaaf namni siyaamu akkuma siin jedhe jiraate nalatti. Namni waame mucaa guddanya akka hin qabatan dura jimbara ne mucaa. Diise innum taadee wanni yoo inni milkaa'u gaa inni milkaa'u gaafa inni milkaa'ee galee atisuma waa maamaa kan isaa roobe siifis nama harfaffaa waa gabuu bulta. Naa dabalatu malee agabuu miti. Hojjetachuun kanuma jiru biyya ofii dhiirri immoo biyya ofii keessatti yoo hojjete bareeda. Dhiirri biyya ofiitiin bareeda. Galee namoonni hedduun kan deeman jiru. Jijjiiranii galanis jiru hedduu garuu argitee jiree warroota deeman garuu arguu ijaanis arguu baan garuu haala kanaanii miti fataritti isaan paaspoortii baafatanii viizaa hojjisiifatanii haala saniin kan deeman malee kan bishaan irraan hin deemu jedhan nan deeman kun nan hawwaata waan ta'eef miduu ta'attaa kana carraan qabde ani deemu fi miti Frankie adaal kaameraa. Adaal kaameraa. Maal jechuun? Ani deemsaan karoorsine beeku biyya alaa turan. Yoo deemtee maal akka ati dubbattu si ilaaluuf. Maal akka ati dubbattu si ilaaluuf. Frankie nan goone ati. Amoon argadhe anis Frankie. Maali sammuu Frankie si godhe kaleessa waxii nu waxxee. Waxii na hojjisiifte. Dura akkamitti aartee akka dubbatte. Deemi kamaarri deemi maal akka deemi. Deemi. Dura deemi humnaan jette. Yoo deemi bakka shaggaadhaa wanni kuni deemtee jijjiiramtee dhuftaa waggaa lamaan tana hojjettu maan ta'u. Sila akkanaan jettuun barbaade ati na dhoggitee akkan hin deemnee asumatti wajjin jiraannaa asumatti wajjin hojjennaa jette. Mee ammaaf yaada jechuu barbaadu mee. Ida akkana sin jedhan. Yoo nuti taphattee dhugaara natti taphatte. Natti taphatte ani immoo gaafii natti ta'e sila paaspoortii harkaan qabu akkamitti paaspoortii kana akkamitti deemu. Achis gaafa geesse mee rakkatta paaspoortii malee hojjechuu tariitii namoonni paaspoortii malee hojjetan jiraachuu danda'u. Galii isatti irrattis nama rakkisa jechuudha. Gana bahaarumaan deebitee galta jechuudha. Namoonni baay'een akkasitti kan galan akkasitti immoo kan hafanis hedduu jira waan ta'eef yaadda guddaa keessan galee. Maatii daawwattoota keenya dhiifama gaafa. Akkam jirtanii hordoftoota keenya nagaa keessanii baga nagaa fayyaa taatanii nagaa keenya galata waaqayyoo. Dhugaa dubbachuuf abbaan miliyoona akkamitti yaada haaraa naa fide jedhee baay'ee gaafii guddaa natti taasisanatti qoosamoo shakkeellee Firaankii tanallee garuu baay'ee akkanatti irreen waa'ee Firaankii kana waan hin beekneef shakkin irreedha. Kana fakkaataa nan deema jedha sobee jechuudha waan ani jedhu laalfi amma immoo maalan jedhaa seetan deemitoo waan nu argine argiin jedhaan silaa immoo odoo bahaarii ta'uu baate garuu immoo jechuudha seeran akka inni deeme karaa Dubaayii ta'u karaa Suudis haa ta'u akka waan namni argu biyya namaa keessatti rakkoo maaltu akka jiru odoo deeme argee dhufee natti tola jechuudha maaliif namoonni baay'een shamaroota biyya Arabaa jiraniif akkasuma namoota biyya namaa keessa hojjetaniif yaada addaa qabuuf beektu waanuma maallaqni kun taa'ee dhufu se'u jechuudha. Kanaafuu waan akkasiisan osoo arganii natti tola jedheetiin inni yaadaa ture jechuudha. Tanaan duras waan ta'eef yaadni sun na keessa dhufe yoon balleessa immoo dhiifama isiniin jenna hordoftoota keenya nagaan nu turama viidiyoo biraatiin walitti deebinutti abbaan miliyoon kaaqanumaan nunatu piraankii godha. Har'ammoo maaliif piraankii gochuu dide jedheeti jechuudha kan piraankii narratti hojjete. Kana yaade jechuudha har'aaf ani. Kana waan dhaggeeffataniif galatooma isiniin jenna.